Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota akkaataa YouTube itti banatan settingii hunda guuttannee profaayilii waa hunda guuttachuudhaan akkamitti bara 2022 keessatti banachuu dandeenya ka jedhu waliin ilaallaa haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Kallatti dhumaan gara barnoota keenyaatti yeroo seennu YouTubein appiin kun bilbila hunda keessanii irra jira. YouTube appii kana irra seennee YouTube akkaataa itti banatan jalqaba haga dhumaatti karaa sirrii ta'ee waliin ilaalla. Erga irra seentanii booda bakki profaayilii keessanii kun ni jira. Bakka profaayilii keessanii kanarra tuqattu. Yeroo isin irra tuqxan emailii haa qabaatu haa dhabu waa takka rakkina hin qabu. Yoo emailii qabaate sanumaan itti fuftu, yoo hin qabaannes waliin ilaalla jechuudha lachuu. Bareechee sirriitti gabaabseen haala isinii galuun isinitti agarsiisa. Sanaan booda erga profaayilii irra tuqannee booda add account ka jedhu kun jala isaa jira. Add account kana tuqannee akkaawuntii tokko itti galchinee waliin ilaalla jechuudha. Add account bakki jedhu kun ni jira, ni tuqanna. Akkaawuntii haaraa haala sirrii ta'een banannee waliin ilaaluudhaaf yoo paaswordii qabaate bilbilli keessan paaswordii isin gaafata. Sanaan booda fuula emailiitti isin dabarsa. Haaraa waliin bannu create account ka jedhu kun jala isaa jira. Haaraa bannee waliin ilaallu for myself ka jedhu filanna. Create account for myself ka jedhu yeroo filannu maqaa keetiif maqaa abbaa barreessinuun jedhee gara fuula duraatti nu dabarsa. First name irratti maqaa keenya barreeffanna sanduuqa jalqabaa irratti. Maqaa keenya jalqabaa barreeffannaa jechuudha. Sanduuqa surname jedhu kan lammaffaa irratti immoo maqaa abbaa keenyaa barreessine gara fuulduraa deemnaa jechuudha. Emailii banuun daqiiqaa xiqqoo keessatti banachuu dandeenya. Erga akkanatti barreessine maqaa keenyaaf maqaa abbaa nextiin jala jira. Nextii tuqnee gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Daqiiqaa xiqqoo keessatti bananna. Fuula ittaanuu irratti bara dhaloota keenuun jedha. Ka jalqabaa irratti gaafa guyyaa 5 jedhee haguutu kan hin dhaladhe. Sanduuqa ittaanuu irratti manzii ji'a keessa dhalanne filanna. Sanduuqa jalqaba guyyaa, sanduuqa ittaanuu baatii, sanduuqa dhumaa irratti bara keessa dhalanne akka lakkoofsa faranjiitiin irratti barreeffanna. Guyyaa, ji'a, bara 1992 achi ittaane saala filadha. Meel jedhee ka dhiiraa haa filadhu. Dhiira meel ka jedhu ergan filadhee booda nextiin jala isaa jira. Nextii tuqadheen fuula ittaanutti dabarfadha. Fuula ittaanu irratti emailii lama nu kennee filadhu nuun jedha. Ka sadaffaa emailii mataa keenya barreeffachuu fi ka jalqaba Abdurazaq Ra 56 Raayyaa Abdurazaq 96@gmail.com ka dhuma jiru kan mataa keenya itti galfachuu fi kanaafuu nuti lammanuma gubbaa jiru keessaa tokko filanna. Emailii YouTube keenyaati dagachuu hin qabnu. Sanduuqa jalqabaa filadhe Abdurazaq Ra 56 nextiin tuqadha. Ergan filadhee kahee jechuudha. Sanaan booda paaswordii nuun jedha. Paaswordiin keenya strong paaswordii tahuu qaba. Qubee mallattoo fi lakkoofsa wal makinuun jedha. Kanaafuu paaswordii yoomuu dagachuu hin dandeenye osoo guuttanne baay'ee bareedaadha. Qubee fayyadaminaan jedhee jira. Oromiyaa inni jedhu qubeedhaan barreeffamee jira. Sanaan booda mallattoo fayyadamii saninaan jedheefis mallattoo fayyadameen jira. Tuqaa kaa'een jira. Lakkoofsa fayyadaminaan jedhee tokko haga 3 kaa'een jira. Paaswordii jabaa godhadheen jira. Oromiyaa tuqaa 123 paaswordii jabaa godhadheen jira. Sanaan booda nextiin jala isaa jira. Nextii godhadha ergan paaswordii kiyya akkanatti barreeffadhee ka'e. Baay'inni isaa 8 ol ta'uu qaba. Fuulli ittaanuu yoo lakkoofsa bilbilaa barbaanne yes I am in ka jedhu godhanna yoo lakkoofsa bilbilaa guuttachuu barbaanne. Amma garuu skip godhuwan irraa haa utaalu. Skip si jettu tuqeen irra utaala. Sanaan booda emailii kiyya review your account naan jedhee emailii kiyya irra deebi'ee natti agarsiisa akka hin daganneef. Abdurazaq Ra 56@gmail.com sana emailii YouTube kiyya sanaaf paaswordiidha kan hin fayyadamee irra seenu. Sanaan booda nextiin godhadha. Nextii tuqeen gara fuulduraa deema. Gara fuulduraa yeroo deemnu dhuma gajjallaa irratti yeroo gadi buunu seera googilii simadhu nuun jedha. I agree ka jedhu tuqne xumurra jechuudha. Amma emailii keenya banannee jirra. Inni nu yeroo banee ka'eessa nu geessa gara YouTube'itti nu deebisee profaayilii isaa amma haaraa finne kana isa haaraa banannee kana qubeedhuma jalqabaatiin fidee gubbaarra nuuf kahaa jechuudha. Amma banannee jirra sirriitti. Emailiidha kan nuti banannee xumurre. Amma maaltu nuuf hafa? YouTube banuutu hafa. Profaayiliin keenya kunoo dhufee jira. Mee keessaa baanee aappii YouTube irra tuquudhaan itti deebinu. Namoonni jalqaba emailii achi qabdanis haaluma kanaan YouTube kanarran tuqa. Yeroon tuqu profaayiliin kiyya qubee aatiin waan maqaan kiyya aadhaan jalqabuuf achi kaa'ee jira. Irran tuqa. Yeroon tuqu Abdurazaq Raayyaa maqaa kiyya naafida. Profaayilii kanarra tuqee jechuudha.
Gubbaatti Abdurazzaq Rayyaanaan jedha jala isaatti iimeelii kiyya abdurazzaqra56@gmail.com isa iimeeliin kiyya paaswordiin kiyya immoo isa sila itti guuttadhee dabarfadhee jechuudha. Namni duraan iimeelii asii qabdanu waan iimeelii haaraa banattaniif hin qabdanu piroofaayiliidhuma keessan irra tuqxanii akka amma yuutuubii itti banachuudhaan waliin deemaa jirru kanatti banattu jechuudha. Iimeeliin keessan duraan jiraannaan jira. Your channel ka jedhu kun jala isaa jira. Your channel chaanaalii yuutuubii jechuudha. Your channel jedha irra tuqanna. Yeroo irra tuqannu maqaa keenya ka iimeeliidhaan fayyadamne nuu fida piroofaayilii asitti galfadhu nuun jedha. Maqaa keenya sana irra tuqnee maqaa yuutuubii irratti barreeffanna. Qalama fuula dura isaarra jirurra tuqanna. Fedhu Abdurazzaq Raayyaa isa jedhu maqaa yuutuubii kootii godhachuu ni danda'a. Fedhu irraa haqeen maqaa yuutuubii kabira itti barreeffadha. Abdii Tube jedhee haa barreessu. Abdii Tube jedhee ergan barreessee kahe maqaa yuutuubii keenya filanneerra jechuudha. Abdii Tube sanaan booda seeviin kun gubbaarra ni jira bakki seef jedhu seevii godheen keessaa bahaa jechuudha. Seevii yeroon godhe duubatti na deebisa. Create channel ka jedhu kun jala isaa jira. Create channelii tuqa. Create channelii yeroon tuqe eessa na geessa gara channelii kiyya. Channeliin kiyya banameera garuu waa tokkotu hafaaf waan sana xumuruudhaaf mallattoo qalamaa kanarra tuqanna. Mallattoo qalamaa irra tuqnee gara fuulduraa deemne yeroo kamuu taanaan mallattoo qalamaa irra tuqxanii descriptionii maqaa yuutuubii jijjiiru. Maqaa yuutuubii jijjiiruudhaaf qalama tokkoffaa irra tuqxu descriptionii barreessuudhaaf qalama lammaffaa. Amma qalama lammaffaa tuqee descriptionii irratti barreessu. Baga nagayaan dhuftan waan jedhu waan channelii kiyya beeksisu irratti barreessu. Baga nagayaan gara channelii yuutuubii Abdii Tube dhuftan waan jedhuun irratti barreeffadha. Xiqqoosii gadi utaalee sarara lammaffaa irratti gadi utaalee jechuudha. Welcome to Abdii Tube waan jedhu irratti dabaladhee barreeffadha. Waa'ee channelii kiyyaati. Yeroo kamuu jijjiiruu ni dandeessu. Barreeffamas dhuftanii itti ida'uu ni dandeessu bakka kanatti. Akkasuma sanaan booda okay gona. Akkasuma maqaa yuutuubii keessanii jijjiirrachuu dandeessu. Kun privacy jarri kun lamman privacy jala oonii ta'uu qabu. Lachuu oofii ta'uu hin qaban. Sanaan booda erga kanatti guuttannee kaane piroofaayiliidha. Piroofaayilii irra tuqne piroofaayilii jalqaba qopheeffannee finnee itti galfanna. Piroofaayilii qubee aatiin jiru kana irraan tuqa deemeen suuraa sila qopheeffadhe piroofaayilii kiyya naaf ta'a jedhe fidadhee save as profile picture ka jedhu tuquudhaan itti galfadha. Save as ka jedhu jira ni tuqna piroofaayiliin keenya dhufee nuuf seena. Inni lammaffaa baanarii kaameeraa xiqqoo tokkotu mallattoon kaameeraa xiqqoon tokko gubbaa kana jirti lammaffaan isheellee tuqne baanarii ka dalqajiisu piroofaayilii guddaa san finnee itti galfanna. Yeroo isa tuqee kaameeraa fi choose from photo naan jedha choose from photo filadhee salillee fidadhee dhufa. Jalqaba akkanatti dhufa akkanatti miti kan nu galchuu qabnu. Akka nama suuraa xiqqeessuutti quba keenya lammanii hin qabnee gadi xiqqeessine sanduuqa arfan xiqqoo jidduurra jirtutti dhufee galuu qaba wanni nuti barreeffanne. Akkaataa baanarii itti hojjetan yoo laaltan malee jalqaba kana galchuun xiqqoosii isin rakkisa suuricha hojjechuun qophaa waan ta'eef. Akkanatti yoo guddate hin ta'u tiyuub isa jedhu qofa gala. Kanaafuu barreeffamni guutuun akka inni dhufee sirriitti mul'atu bareechinee quba lamaan gadi xiqqeessinaa jechuudha. Haga dhumaatti gadi xiqqeessinee sanduuqa arfanitti dhumaarratti dhufee galuu qaba. Sanaan booda seevii tuqanna. Seevii yeroo nuti tuqne suuraan sun sirriitti dhufee achirra nuuf seenaa jechuudha. Amma duubatti deebinee chaanaalii keenya haa ilaallu. Chaanaaliin keenya amma akka ajaa'ibaatti sirriitti nuuf banamee jira. Piroofaayilii itti galfannee baanarii itti galfannee waan hundinuu baanariin keenyallee sirriitti dhufee barreeffama ajaa'ibaatiin Abdii Tube subscribe like share piroofaayiliin kenyarree sirriitti dhufee itti galee jira. Amma maaltu nuuf hafa? Chaanaalii keenya irratti viidiyoo maxxansu. YouTube irra yeroo seennu piroofaayiliin keenya kun gubbaa jira. Piroofaayilii keenya kanarra tuqna. Sanaan booda your channel ka jedhu kana tuqne gara chaanaalii keenya deemna jechuudha. Chaanaalii keenya irra yeroo seennu kunoo haala kanaan haala ajaa'ibaatti nuuf banamee jira. Create video nuun jedha. Create ka jedhu gidduurra jira. Sun haga nuti viidiyoo jalqabaa maxxansinutti achita. Viidiyoo jalqabaa maxxansuu barbaannaan ida'uun ni jira. Feenu chaanaalii irra galla. Ida'uu kana tuquudhaan upload ka jedhu fayyadamne viidiyoo maxxansinaa jechuudha. Upload a video. Viidiyoo gabaabaa yoo maxxansuu barbaanne garuu create shortii tuqneeti. Upload videodhaan akkaataa viidiyoo itti maxxansan akkaataa baanariitti hojjetan waan hundinuu chaanaalii kiyya jala ni jira. Viidiyoo akkaataa seetingii yuutuubii bal'inaan itti argatan waa hundayyuu achirraa ilaaluu dandeessu. Haala kanaan daqiiqaa xiqqoo keessatti yuutuubii mataa keessanii banattanii irratti hojjechuu dandeessu. Barnootni seetingii yuutuubii irratti hojjetamee jiru bal'inaan ni jira. Laayivii seenuudha akkamitti akka tahe viidiyoo maxxansuudha.
wanni hundinuu sirriitti hojjetamee jira thumbnailii hojjechuudha. Kan isinirraa eegamu viidiyoo darbees ta'ee ka dhufu argachuuf subscribe gootanii mallattoo beelii kana tuquudhaan ol ka jedhu irra yoo keessan barnoonni YouTube viidiyoo editingii bal'inaan sirriitti isin qaqqaban isinin jedha. Haala kanaan YouTube banachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.